maatii kana biratti dhiirsolii ishii keessaa tokko waliin ciisuu yoo fedhe gola hirribaa isaanii afoo kophee ofii kaayee seena. Inni biroo dhufee kophee obboleessa ofii balbala golaa irratti yoo arge shakkii tokko malee wanti gola san keessatti raawwatamaa jiru waan galuuf balbalarra taa'ee dabaree ofii eeggata. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Akkoo Entertainment nageenyi koo bakka jirtanitti isin qaqqabu. Warroonni maatii Akkoo taatan viidiyocha ilaaltanii ajaa'iba akka jettan shakkii waan hin qabneef laayik gochuudhaan eegala. Warroonni haaroo taatan Akkoo Entertainment subscribe gochuun fi iddoo bilbilaa irratti cuqaasuudhaan viidiyooleen ajaa'ibsiisoo fi dinqisiisoon haala wayitaawaa addunyaa irratti hundaa'an guyyaa guyyaan akka isin dhaqqaban maatii Akkootti dabalama isiniin jecha ceesisa boodaa akka wal agarru ta'aa turtii keessan na wajjin godhaa. Mehadha yaadaan manaa baasee biyya gaara guddaa Himaalayaa jalatti argamtuu fi Tibeet jedhamtuun wal isin haa barsiisu. Jiraattonni qe'ee kanaa aadaa fi duudhaa mataa isaanii kan qaban yommuu ta'u, san keessaas kan baay'ee na ajaa'ibe tokko isiniin gahuuf waraqaa fi kobbee kiyya wal qunnamsiisee viidiyoo kana dalaguuf dirqame. Aadaan kun maal yoo jettan shamarreen ganda kana keessa jiraattu hanga dhiira 5 fi achii olitti heerumuu dandeessu. Yoo kana dhageessan kun maal raajii dharee biyya birootitti hoo shamarri takka 30 heerumtee 30 hiikaa hin jirtu jechuun keessan waan hin oolle. Afachuu dubbiin akka isin yaaddan sanii miti. Kan raajii natti ta'e qe'ee kanatti intalli takka guyyaa tokkoon dhiira 5tti heerumuu isiiti. Heerumuu isii qofa osoo hin taane immoo boodas dhiira 5 fi intalli takka mana tokko keessa akka maatitti waliin jiraachuun isaanii raajii lammaffaati. Akka aadaa qe'ee kanaatti shamara tokko fuudhuudhaaf gabbara guddaa waan gaafatuuf obboleewwan maatii tokko gamtaadhaan shamara takka fuudhuun ijoollee horatu. Dhiirri hunduu dabareedhaan kophee isaanii balbala irratti baafachuun fi akka mallattootti fayyadamuun shamara tana waliin bulu. Aadaan kun akka ka'umsaatti hojiirra kan oole ijoolleen dhiiraa obboleewwan ta'an waliigalteen akka jiraatan taasisuuf yoo ta'u, kanaanis ijoolleen dhiiraa guddattee fuudhaaf heeruma irratti kennaa gabbaraaf baasii guddoo akka hin baafneef akkasumas dhaalma lafaa fi qabeenya irratti akka walitti hin buunee fi qabeenya isaanii irrattis walqixa abbummaa akka qabaatan taasisuuf kan hojiirra oole haa ta'u malee akka dabalataattis ijoolleen dhiiraa maatii haadha warraa garagaraa fuudhuun baasii hin barbaachifneef of saaxiluu diddaaf kan karoorfamedha. Dhiirsa 5, abbaa manaa 5, dhiira 5, idaayyaa takka, intala takka, niitii takka mana tokko keessa akka maatiitti waliin jiraatu. Taateen kun taatee aadaa uummata Tibeet isa addunyaa raajessedha. Haa ta'u malee uummata kanaan fudhatama argachuun har'as ittiin eemaramaa jiru. Akka carraa ta'ee akka biyyaatti qofa osoo hin taane akka addunyaatti roorroon shamarran irra gahaa turee fi gahaa jiru jaarraa hedduu kan lakkoofsedha. Aadaan naannoo kana jirus kana ifatti kan calanqisudha. Kana malees uummanni kun hordoftoota amantaa Budiizimii yoo ta'an, amantichi immoo seera fuudhaa fi heerumaa kana guutumaan guututti kan hayyamudha. Kanaanis aadaan kun uummata kana biratti fudhatama argachuun hanga guyyaa kanaatti akka itti fufu taasisee jira. Kanaan wal qabatee akka aadaa biyya kamuu keessa jiru tokkotti intala kee mucaa koof jedhanii jaarsaan gaafatu. Intalli kun kan gaafatamtu mucaa hangafaa mana keessa jiruuf haa ta'u malee mana kana keessa ilmi maandhaa waggaa 15 ol ta'e yoo jiraate qixa akka abbaa warraatti waliin jiraachuuf mirga guutuu qaba. Kanatu isin raaje. Dhugaa kanaan raajeffamtanii jirtu yoo ta'e isa dhufuuf of qopheessaa. Akka tasaa ta'ee maatii Tibeetotaa intalli tun itti heerumte keessa obboleewwan dhiirsa isii kan deebi'anii dhiirsa isiif ta'an 4 qabdi haa jennu. Akkasumas obboleessa dhiirsolii isii keessa kan umriin isaa 15 hin gahin yookiin kan fuudhaaf hin gahin tokkotu jira haa jennu. Mucaa xiqqaa kana akka ilmaa fi ufii kunuunsitee fi waliin xaartee guddifti. Egaa raajiin isaa hoo maalirra jettanii yoo gaafattan mucaan akka daa'imaatti kunuunsaa baate kun gaafa umriin isaa fuudhaaf gahe haadha manaa biroo fuudhuuf hin deemu. Innis achumatti obboleewwanitti dabalamuun intaluma tokkoffaa san waliin fuudha jechuudha. Yaaddanii jirtu yeroo tokkotti haadhummaa irraa gara niitummaatti jijjiiramu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo kana haga ammaatti ilaalaa jirtan yoo ta'e dhugattuu isin ajaa'ibsiiseera jechuudha. Kanaafuu viidiyicha laayik gochuudhaan viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka naaf gahu anaafis haamilee natti horaa isiniin jedha.
Seenaa jireenya koo keessatti hagammaa dhagee keessa kan hedduu miiran tuqee fi baay'een ajaa'ibsiisedha. Seenaan amma isiniin gayaa jiru kun waggoota baay'een dura kan turee fi kan dagatame miti. Sekondoota viidiyoo kana daawwachaa jirtanittis kan raawwataa jirudha malee. Uummata Tibeet biratti aadaan maatiidhaan shamara tokko fuudhuu kun jireenya hiyyummaa irraa bilisa ta'e akka jiraannuu fi walqixa jireenya jaalalaa fi walitti amanamummaa qabu akka jiraannu nu taasisa jedhaniitiin amanu. Maatii kana biratti dhiirsolii ishee keessaa tokko yoo waliin ciisuu fedhe gola hirriba isaanii afoo kophee ofii kaayee seena. Inni biroo dhufee kophee obboleessa ofii balbala golaa irratti yoo arge shakkii tokko malee wanti gola san keessatti raawwatamaa jiru waan galuufiif ala taa'ee dabaree ofii eeggata. Uummata kana keessa walitti hinaafuu walirra laaluu wanti jedhamu hin jiru. Intalli takka maatii kana keessa seentee mucaa duraatti heerumtee obboleewwan isa duubaan jiran hunda kunuunsuu akka niitomaatti waan fedhan gochuu fi hanga waliin bultiitti deemuun itti gaafatamummaa isii baati. Dhiirran maatii kana keessa jiran hunduu akkuma sagantaa itti baafataniitti waliin oolu hojja qoodatanii waliin bulu. Gadadoon shamarran Tibeet irra ga'u kana qofaan kan dhaabbatu miti. Haadhaaf abbaa dhiirsolee ishiillee kunuunsuun haadha manaa irratti waan gatamedha. Haa ta'u malee dalagaa mana keessaa xiqqaa irraa eegalee hamma guddaatti jaarsolii isiitiin kan gargaaramtu yoo ta'u, keessattuu irbaata maatii kanaa qopheessuun guutumaan guututti dhiirsolii dhiirsa isa duraatti gaditti argamaniif kan dhiifamedha. Amma as biratti gaafii guddaa kan ta'u ijoollee ofii hoo akkamitti adda baafatu isa jedhudha. Dhiirsolii ishii shanan wajjin guyyaan dabareedhaan kan raftu intalti Tibeettuun osoo tasa ulfooftee hoo gaafiin jedhu gaafii cimaadha. Maatii kana keessatti ijoolleen yoo dhalatan kan ebaluuti kan ebaleetuuti wanti jedhamu hin jiru. Qoqqoodamiinsi maatii keessatti akka hin uumamnee fi ijoolleenis jaalala walqixaan akka guddatan ijoolleen dhalatan akka dhiirsolii hundaafuu ijoollee ta'anitti waamamu. Dhiirsoliin hundinuu ijoollee tanaaf abbaadha jechuudha. Adda baafatanii beekuun uummata Tibeet biratti qaanyaa guddaadha. Akka tasaa ta'ee maatii kana keessatti dhiirri hiikaa fedhe yoo jiraate waa'ee ijoollee gonkumaa kaasuu hin danda'u. Qabeenya maatii isaa akka seeraatti erga qooddatee booda yeroo dhumaatiif maatii kana keessaa ari'ama. National Geography dabalatee miidiyaaleen gurguddoon addunyaa dookumentarii uummata kanarratti dagalaganiin gaafii shamarran naannoo kanaatiif ilaalcha fuudhaaf heerumaa kana irratti qaban wal qabatee dhiyeessaniitiif irratti hedduun shamarranii qe'ee kanaa jireenya isaanii irratti gammachuu akka qabanii fi shamarran addunyaa hundi jireenya kana akka jiraatan akka hawwaniif himanii ture. Amma garuu uummanni addunyaa civilized taate irraa fagaatanii waggootaaf jiraatan kun barumsi naannoo isaaniitti babal'achuu isaatiin wal qabatee shamarran fuudhaan hidhamuu irra baratanii of jijjiiruudhaaf fedhiin agarsiisan aadaa waggoota hedduuf waliin jiraataa ture kana jeeqaa kan jiru ta'us aadaan seeraa fi heeraanis balaaleffatame kun akkuma itti fufetti jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota akkuma entertainment akkuma yeroo hunda isiniin jedhu addunyaa kanarra wanti nuti dhageenyi malee wanti hin taane jiru. Viidiyocha hagammaatti qopheessee kan isin biraan ga'e ana Ayyaantuu Abdiiti. Na waliin turuu keessaniif hedduu takka galatoomaa isiniin jetta. Qophii itti aanutti viidiyoolee wal fakkaatoo ta'aniin ka'uu agarru ta'a. Hagasitti nageenyi keessan bakka jirtanitti naaf baay'atu. Kun akkuma entertainmentidha.